simple present tense ni tense afaan Ingiliffaa keessaati kan habitual action ittiin ibsuudhaaf fayyadamnudha. To express habitual action. Kan biraan immoo to express actual present kan jedhu jira. Gocha ammuma kana ta'e raawwate jechuudha. Kana keessaati mee to express habitual action kan jedhu kanarratti xiyyeeffadhee waa isinitti himuun barbaada. Mee simple present tense to express habitual action kan jedhu kana fakkeenyaa ilaallu. He always waters the garden at 6 a.m. Himni kun hima simple present dha. Habitual action jalatti immoo ramaduu dandeenya jechuudha. Kun gocha amaleeffannaa kan yeroo hundumaa sa'a 6tti raawwatudha jechuudha. Fakkeenyaaf mee dialoogii kana yookaan conversation 1 kan jedhu kana ilaallu. Mootu what does he always do at 6 a.m. Yomi he always waters the garden at 6 a.m. Yeroo hundumaa sa'aatii 6tti inni maal dalaga jettee gaafatte mootuuni. Yoomin immoo inni yeroo hundumaa sa'aatii 6tti biqiltoota bishaan obaasaa jedhee deebiseefi jechuudha. Kun faayidaa simple present keessaa isa tokkodha. Present continuous tense keessatti immoo himuma nama waa'ee isaa simple present jalatti isinitti hime kanan mee gochi kun utuu gocha present continuous tense dhaan himamuu qabu ta'e immoo yoo akkam ta'edha isa jedhamu isinitti himuu barbaada. Main use of present continuous tense is to talk about an action that is going on right now at the time of speaking. Gochuma yeroo nuti dubbachaa jirru kana taa'aa jiru yookaan gochuma ammuma kana taa'aa jiru utuu nuti ilaalaa jirru gocha raawwataa jiru yoo ta'e present continuous tense kan jennu fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf now it is 6 a.m. I'm watering the garden right now. Yoo jedhe namni tokko amma sa'aatiin 6dha an biqiltuun bishaan obaasaa jira jedhe sa'aatii kanatti gochatti bobee jiru ibsaa jira jechuudha. Conversation 2 Danny, what are you doing right now? Gocha amma kana raawwachaa jirtu natti himi jechuufi booniin immoo I am watering the garden right now jedhee deebiseefi jechuudha. Gochi kun egaa ammuma yeroo jarri kun haasa'an gocha itti fufee jirudha jechuudha. Viidiyoo isatti aanu irratti maal akkan isinii dhiyeessu yookaan viidiyoo itti aanu waa'ee maal irratti akkan isinii hojjedhu comment jalatti naa barreessuu dandeessu. Galatooma.